jalqaba uumamaatti kennaa inni guddaan uumaa biraa ilma namaaf tola kenname jaalala. Uumaanis jaalala. Kanaaf jaalalli humna uumaati. Humni jaalalaa humna hin fincilamne. Fincilamus humna injifatamuu hin dandeenyedha. Meeshaaleen waraanaa biyyoonni dinagdeen guddatan har'a ittiin boonan kun humni isaa hamma humna jaalalaa ga'uu hin danda'u. Sababni isaa meeshaawwan kunneen ajjeesuuf malee ijaaruuf hin tolfamne. Akkasumas diiguuf malee ijaaruu keessatti qoodi isaan qaban hin mul'atu. Kanaaf nagaa addunyaalessaa uumuu keessatti shoora isaan taphatan hin jiru. Humni jaalalaa garuu humna humnoota hundumaa ol gararraa jiraatudha. Addunyaan yeroo itti beekumsaan fagaachuun dinagdeen milkoofte kanatti waan hedduu abuurtee to'annoo ishee jala oolchuu dandeessee jirti. Balbala beekumsaa banuun waan hedduu waan badhaate fakkaattus garuu waan guddaa qabaachuu qabdu tokko utuu hin qabaatiin hafuun hanga har'aatti illee faana butee abuurutti jirti. Wanti isheen itti hiyyoomte beelliif dheebuun addunyaa kanaa inni guddaan bishaaniif nyaata caalaa jaalala. Kan nutti hir'ate jaalala. Jaalala dhabuun walis dhabnee waan hedduuyyuu dhabne. Meeshaa waraanaaf ogummaa waraanaa nuti itti fayyadamnes ilma namaa walitti araarsuun nageenya addunyaa dhugoomsuu hin dandeenye. Egaan nagaa bade deebisuu kan danda'u jaalalaaf jaalala qofaadha. Jaalalli yoo jiraate ilaalchi ana qofaatu jiraataa awwaalamee ilaalcha waliin jiraannaatu dhalata. Walirratti badii yaaduun safee waliif yaaduutu bakka argata. Yoo jaalala waliif qabaanne wanti nutti hir'atu hin jiraatu. Jaalalaan mudaan keenya waan dhokatuuf. Jaalalli nu gidduu yoo hin jiraate waan hundumaa qabna. Jaalalli yoo hin jiru ta'e garuu waan qabnu yoo hin qabnu. Mee qilleensi qulqulluu nuti ittiin hargannu yoo walloo hin hanqatiin dachee bal'oon safara malee uumaa keenyaan tolanuuf kennames nutti dhiphatee bakka yoo hin dhabiin dhiphummaan eessaa nu keessatti biqile? Maaliif walii galuu dadhabuun waliin galus dadhabne? Walii gallee yoo kana naan galle. Guyyaa irraa kanas galmee seenaa sakatta'uun seenaa namicha humna jaalalaatti harka laachuun jaalalaan jaalalaaf aarsaa guddaa baasee gaarummaa inni hojjetes har'a galmee seenaa addunyaa irratti katabamee jiru tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga dhuma qophichaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Dishiraat Manjii jedhama. Kan dhalate bara 1934 biyya Indii iddoo addaa Gehalar jedhamutti maatii harka qalleeyyii qotisaan jiraatan gidduutti. Gandi inni keessa jiraatu magaalaa naannoo sanaa irraa kiiloomeetira muraasa irratti argama. Ta'us gaarri guddaan magaalichaaf gandicha gidduutti argamu. Jiraattonni ganda sana keessaa ka'anii magaalaatti tajaajila kennamu argachuudhaaf yeroo dheeraa akka isaan adeeman dirqamsiisa ture. Mootummaan yeroo sanaas gaara sana uree karaa keessa baasuun rakkoo hawaasa sanaa furuuf eeyyamamaa hin turre. Dishiraat Manjii haala kanaan jireenya isaa utuu geggeeffatu umuriin isaa yeroo jaalalaaf ga'utti nama isa fakkaattu kan isaaf taatu yaadaan faana dha'u eegale. Manjiin booda milkaa'uun Filaajiin Deevi waliin wal arguun hariiroo jaalalaa eegale. Boodas waliin bultoo dhaabbachuun walitti idaamanii jireenya waliinii eegalan. Dishiraat Manjii nama haadha manaa isaaf jaalala dhugaa onnee irraa maddiitti qabu ture. Akkasumas nama gaa'ela isaa kabajuuf haadha manaa isaa kanaaf illee amanamummaa guddaa qabudha. Ba'uuf galuu isaatti, taa'uuf ka'uu isaatti waa'ee ishee yaada. Haalaan ishee jaallata. Libsuu ijaaf illee of biraa ishee dhabuu hin fedhu. Haala kanaan jaalalaan utuu waliin jiraatanii haadha manaan isaa dhukkubaan qabamte. Dhukkubni ishee kunis yeroo keessa itti hammaataa yoo dhufu Manjiin gaaf tokko haadha manaa isaa jaallatu kana mana yaalaan gaachuuf fudhatee qajeele. Haa ta'u malee mana yaalaa magaalaa sanaan ga'uuf yoo xiqqate deemsa kiiloomeetira 75 deemuutu irra ture. Egaan karaa akkas dheeratu kana deemuun haadha manaa isaa fayyifachuuf mana yaalaatti yeroo inni ishee fudhatee imalu haati manaa isaa garuu utuu hospitaala hin gahin karaa gubbaatti afura isa dhumaa baafatte. Manjiin bara 1959tti haadha manaa isaa haalaan jaallatu akka tasaa du'aan of haadha manaa isaa godaannisa hin dagatamne onnee isaa gubbaatti sarare. Manjiin silaa gaarri guddaan sun hin jiru ta'e haadha manaa isaa dafee mana yaalaan gaachuun akka ishee fayyifachuu danda'u yaadaa ture. Haa ta'u malee haadha manaa isaa awwaallatees Manjiin ani duunaan margi hin margiin hin jenne. Lammii isaaf booda waan tokko yaaduu eegale. Kunis akkamittiin gaara guddaa sana uree karaa keessa baasuun rakkoo suukaneessaan isatti dhufe kun kan biraa irratti akka hin taane karaa itti dhabamsiisu ture.
gara guddaa sana qotee karaa gabaabaa keessa baasuun hojii namni dhuunfaa tokko hin hojjeta jedhanii yaaduun maraatummaa fakkaatudha. Inni garuu gaara guddaa kana uruun karaa gabaabaa keessa baasuuf booreedhaan kutatee ka'e. Mul'ata isaa kana dhugoomsuufis re'ee tokkittii qabu gurguratee meeshaalee hojichaaf isa gargaaran bitachuun yoom akka xumuru beekuu baatus onnee guutuun hojicha eegale. Waggoota 22 guutuu otoo addaan hin kutiin gaara guddaa kattaan guutee sana qotee daandii baasuun abjuu isaa dhugoomsuu danda'e. Kanaanis karaa kiiloomeetira 75 fagaatu gara kiiloomeetira 1tti gad xiqqeessuun qofaa isaa seenaa yoomiyyuu hin dagatamne hojjechuu danda'e. Yaadannoo haadha manaa isaaf akka ta'utti akkasumas rakkoo wal fakkaatu jalaa jiraattota ganda kanaa baraaruuf itti cichee hojjechuun boodas milkaa'e. Kun haadha manaa isaa jaallatu du'aan of cinaa dhabee yeroo itti dukkanaa'etti lammii isaaf garuu gaarummaa hamma kana ga'u qabaachuun fala rakkoo sanaa barbaaduuf re'ee tokkittii qabu gurgurachuu irra darbee ofii isaayyuu gumaachuun ejjennoon hojii isaa itti fufuun boodas itti milkaa'e. Nuti warraa meeqan keenyatu ofitti hir'isee sabaaf yaadaan gaaffii seenaan kun hunda keenya gaafatudha. Kanaaf amma rakkoo walii keenyaaf sababa taanu jaalala walitti agarsiisuun waliif gallee waliin haa galluun dhaamsa kooti. Qophicha kan siniif gulaalee Shimallis Baqqalee ture. Qopheessuun kan siniif dhiyeessee Galataa Olumaati. Xumurameera. Tiyate, tiyate, nama tinada.